Ashamaa harka fuune maatii kaasuushuu nagaa isiniif haa ta'u akkam nuuf jirtu fayyuma jirtanii nuti nagaadha galanne waaqaaf haa ta'u isinis nagaa baganuu taatan baganuu jiraatan maatii keenya jaalala fayyuma keessanii akkame nu bira hunduu nagaadha nagaan nu bira simbiras haa ta'u isiniin jenna egaa maatii keenya jajjuma keessan kabajuuf jecha guyyaa guyyaa ani wanta isin barbaadan wanta isin jaalatan innaa waan isin gammachiisu waan itti baqa baay'ee dassin jedhu bitattanii itti gammadanii aaratti galfata isinii fidaa jirra. Horii bichaa miti mana bichaa miti lafa bichaa miti waan barbaadan makiina soo barbaadan bajaajii ayiruu fi maali maqaa isaanii beektu hunda keessaa yoo barbaadan jechuun wanta isin barbaadan wanti lukkuus mantaan kana barbaadnaa magaalaa kana keessa magaalaa sallaa keessa waan jiru nu gaafatan hin argattu nurra hin argattanii isiniin jenna meeshaalee taanaan. Innaa akkanaafiyyuu amma aramala isinii qabadee fide argitanii bareedduu tana gurraattii bareedduu tana namni keessa bu'uungidii kaa'ima taaddalee. Maalidhaa kuni warii aannanii jechuudha ganaa aleetoo ji'an guunne jabbiin isaa sa'aanis egaa xiqqoo haala nageenya kanaaf jedhaniiti osoo haati manaa haati wariitti boossu jechuudha hirroomayyuu miti hin beektanii meeree warri dubartoota warri heerume hin beektanii irri yoomaa xaaxaan qabu mana keessa dubartoota warii aannanii kan jaalatu kan filatu nuyi warra dubartootati maal faayidaa isaatis nutu beeka malee. Warri hiran beeka warii aannanii jechuun maal jedhu warri keenya jechuudha mana baankii keenyaa jira dhuguma baankiidha anuyyuu akka agarraa fayyadamaa jiru anatu beeka jechuudha baankiin kiyya kun osoo cabe akkati jiraa'u I don't know kanaaf amma haala nageenyatirraa kan ka'e bootaa saniif sokkuuf isaan xiqqoo jechuun baqa irra bashaman waan ta'eef bootaa saniif sokkuuf egaa kama gara magaalaatti galuufi magaalaa sallaa galuuf amma magaalaatti galuuf immoo xiqqoo akka haala mijeeffatanitti wanna baay'ee jira rakkinni egaa manni kiraa kaffaluu hin jira warii immoo mana kiraatitti galchuun hin danda'amu kanaaf jiranii amma saa akkana jiru dhugaasin hin jira saa akkana jiru kana kinoo hin argitanii mucha isaa aannan isaan argitanii baay'ee tokko kan namatti toluudha. Viidiyoo waraabe keessa sa'ootii keessa kan akka kanaayyuu natti tolee hin jiru jechuudha. Innaa aannan isaa mucha isaan argitan akkanumatti beekama wariin aannan ijoolleen baadiyyaa hin beektu jechuudha warri magaalattis kan hin qabne taree malee baay'een hin qabanii. Innaa kanaaf gatiin isaa immoo baay'ee tokko rikkaasha dhugaa dubbachuudhaaf gatii isa guyyaa naga'u jechuudha. Ani agana onaan jedhan baay'ee tokko gatiin isaa 280 maal akkas na fakkaate akkas naan jedhe kaasuun 200 jechuudha. Gatii isaa yeroo hundaa nutti minaan jettanii akkuma isiniin jedhe armaan dura gatii wariitiis haa ta'u manas lafas wantuma finnu haa ta'u kan nutti matanii fi kan gurguratan abbaa gurguratanitti matan garagara. Nuyi viidiyoo fi jennee isinii fiduu fi garuu sinootti qaaman dhiyaattanii sinis haa ta'u maatiin keessanis yoo dhiyaatan amma 280 jedhe 250 60 gurguruu ni danda'a jechuudha. Irraa buusuu hin danda'ama maaliif bakka waan biyya wajjinii waan ta'eef kanaafiyyuu nuti akkana nuun jedhani malee waaqessaa qabatama kan nutti manii miti mana guyyaa kaleessa sanillee jechuudha seera qabeessa manni sun miliyoona 1.8 jedhan seera qabeessa dhugaa saniin darbiin manni sun bakka jechuun osoo nama beeku jiraa'ee nama akkanatti bitachuuf itti kaayyoo qabaatu jiraa'ee nan bitaafii ture. Dhugaan manni sun jechuun cinaa tokkoon uume itti galaa jiranii cinuma tokko bichaatu hafe isa qaazilanii bitatu jechuudha. Garuu seera qabeessa miliyoona 1.8 kan akkasii gara biraatitti miliyoona 3 jedhan masarratti bichaa baasanii meeqa akka jechaa jiran hin beektu. Innaa isinis informationii nurraa qofa osoo hin ta'in maatii keessan irraa nageessanii kanaafiyyuu isaan kun osoo isin darbuu baate baay'ee tokko dasna jedha maaliif ammoo gurguramaa jira abbaan isaa achi gara magaalaa biraatitti asallaatti galuuf waan ta'aniif haala nageenyatiif wanta biraatiif miti rakkina qabaateef miti osoo ishiin itti boochuu dhugaa isinitti hima osoo haati isaatti boossuu ijoollee qaba ijoolleen isaa odoo itti boossu egaa nageenya caalaa fayyaa taane ilmannaa
yoo fayyadtaan jiraachifanna kan jirani kanatti karoorsanii. Kanaafuu namni bitachuu barbaadanoo jiraattan heloo kaasuu bal'atu jechuu hin dandeessu. Asumaan YouTube chaanaalii 5,700 qabu bitachuu warri barbaadan gatii madaalawaadhaan koottaa YouTube chaanaalii 3tu jira. Kaasanii gadiittis sanii oliitis ni jira. Bitachuu warri barbaadan akka subscribe 1,000 oliitiin hunduu sadeenuu bitachuu warri barbaadan gaafa biyyatti galtan taa'urra hojjechuu warri barbaadan nu dubbisaa gara keessattiin nutis kan argamni keenya magaalaa Sallaadha. Baay'een keessan eessatti argamtu osoo barreeffamni irra jiru naannoo kamitti argamtu eessaa jettan garuu barreeffama dubbisaa sagalee dhaggeeffadhaa viidiyoo dhaggeeffadhaa bakka dhugaa isiniin jira viidiyoo osoo amma kan guyyaa kaleessa tokko irratti barreesseen jiraayyuu mana gurgurtaa magaalaa Sallaa jira garuu namni dubbisaa hin beeknes jiraachuu dandeessu ifa manaa go'aa na uffalchaa'e. Inni akkanaafiyyuu nuti magaalaa Sallaa waan barbaadan nu bira argachuu ni dandeessanii mana kaartaa qabus kan kaartaa hin qabnes ayyar kaartaa kan qabus lafas ta'e bitachuu ni dandeessan jennu nama baay'ee har'aa obboleettiin keenya achuma teessee har'a mana bitattee kinoo warri maatiin ishee abbaa manaa wajjin dhufanii wulii jedhanii xaafamaafii jira jechuudha. Kaleessas akkasuma obboleettuma keenya tokkotu achuma bitatee biyyuma Arabaatii har'as immoo ishumatu bitatee. Innaa isinillee dafaatti muddaan lafti kaartaa qabu garuu uumaa jira baay'een dafee amma namni isa bitee irra caali isaanii waan ta'eef waagas waddachiisaa jiru bittaa gabaa waan arganiif. Kanaafiyyuu baay'een keessan lafa mana minaamina yoo gadi kuma 6,7 teeddanii sanii miti. Mee ama zayitiin dhugaa isinitti himaa 2,500 manni sadii qorqoorroon meeqan bitama luukiin takkettiin 900 ta'aa jira kinu. Innaa kanaaf waan hundumaayyuu maatii gaafa addaa tokkotta nurraa qofa osoo hin ta'in maa huddii nutti himtanii jettanii lolinaa. Innaa nuti immoo wanna biyya wajjin wanna isaan nuun jira isiniin jennaa keenya miti nutis immoo egaa gaafanneeti wanna isiniin nuun jettan isaa biraa nu erga warii biraa nu erga hoo jettan amma raacce isiniif ergaa jirra kinooyi. YouTube keenya immoo subscribe laayikii godhaa laayikii go'aan jirtan nama hedduu ilaala laayikii hin gootan belleet laayikii yoo hin gooyina ammoo hin gooyina taanaan hin goone taanaan baqa maarasitti hin ejjeta kana beeka. Kanaaf laayikii godhaa subscribe godhaa tonu guddisa nu jajjabeessa yaada qabdan gara koomentiitiin nu kaayi. Kanaafuu nutis jirra kinoo galata isaa amma 4 taanee jirra taraa ufnaa baabbayyeen illee ga'ee jira. Inna kana isin jaalannaa chaaw baay baay baay.